Sagal nabra imo isi guys. Sagalee si dhagaa jirtani. Sagalee si dhagaa jirtani guys. Silkiitii yamoo. Sagaleen keen jiru sirreessi. Ifat as dhufee ji'a shangeen jira. Eessa jirta? Suutii. Ayee. Kazaa gaafan dura dhufuu. Yeroo dura. Yeroo duraati. Fi kan Suudii dhufte. Iida soomanaa guyyaa lamaatiin dhufe. Okay. Kazaa san boodan dammaam dhageessanii dammaam. Dammaam. Kazaa dammaam giseen dhaquu ganda keenyan asin jira bakka dhaqeetiin jira jee biirootti itti himeen ture. San booddee maadaamin gisee na fudhattuu nan bilbilchisiiftu bakka giseen gandaan na fudhatteen jaanii waayifaayi naa banii gisee nan jeen san boodan haga gisee baatii gisee guute gisee maallaqa si kanu malee ittiin dawwaltuu naan jetti bakka san boodan osuman bu'uu gandi keenyalleen miidiyaarra akka itti ganna lakkisu malee humaanafni nama iyyafatanii bakka tana seenee jechuudha. Dhaqee malee bakka tana dhaqee osoo ittiin himeen ji'a takka guutee san boodan maallaqa gisee erguu deemu waayifaa manaa osoo hin taane silkirraa konneekti naa goote nin jira lubbuun nin jira garuu baatii takkatti malee hin dubbattuu naan jettee hin jeen akkasii hayyaa waan hundi obsumaan dabartii obsiituma taa'ee naan jaan hayyee jeenii san boodan waan ji'a takka ergee san boodan ammas haga ji'a takka guututtis akkasumatti nan dawwalsiiftu. Achi boodannin boo'e giseen boo'u galuu barbaadde naan jette galuun barbaadee bakka galuun barbaadee guyyaa ji'a takka keessatti gisee takka qofa maatii kiyya dubbisuun barbaadu giseen jiruun hayyee ni galteettee biiroon na deebistee beektee gisee biiroon na deebistu uummanni biiroo galuu barbaadamoo dalagaa barbaaddaa naan jaan dalagaaf hin kabiyyaa bee dalagaaf garuu naaf hin taane jeen hayyee yoo mana ishiiti si jirre akkamiin naan jaan. Nan danda'an jeen achi booda hayyee mana ishiiti siif jirjiira naan jaanii fuudhanii harjina fidan bakka mana ishiiti na jirjiiranii jechuudha. Achi booda immoo harji kana haa dhufee namtittiin ijoollee lama qabdi ijoollee xixiqqoo lama qabdi san boodan amma ifa bira dhufee tana ji'a sadaffaa eegaleen jira. Giseen ji'a takka guutee maallaqa naa kan jeen na jalaa callifte hayyee ji'a lama godheensi kanna naan jetti. Ammas giseen ji'a lama guutee naa kan ja'uun hayyee ji'a lama sadii godheensi kanna naan jetti ammas ani barbaaduun jeen dalaguun jeen achi boodan si ergee jettee na haadde ammaan tana si ergee naan jette akkamitti na ergite miseejiin ganda keenyaaf hin seenne naaf hin seenne mee agarsiisii giseen jeen hin erguu fedhu ergee fedhu hin ergu afaan ishiitu hin beeku san boodan ummata lakkoomsa biiroon hin qaba ture giseen itti dawwalee ja'u san boodan itti kanni naan jaan itti kan narraa fuudhuu diddi silkii. Silkii narraa fuudhuudha didde silkii ummata biiroo itti kanni maadaamii ta'e itti kanni gisa isaan naan jaan san boodan fuudhuun dubbadhuu naan jette. Amma isii mana san jirta? Asin jira amma dalagaa dideetiin taa'u jira hulaa cuftee kuttee ijoolleen darajarraa kuftee sin dhiisuu jettee kara dalagaa kuttee. Efa kaleeti ijoollee ishee eeguu giseen ditu. Amma erga dhuftee baatii meeqaati? Baatii sadii mana kana? Mana kana amma ji'a sadaffaa irra guyyaa 15 ga'een jira. Amma ati rakkoon kee rakkoo damooza baatii sadii hin fudhanneedha mi? Malee rakkoo biraan qabdu situmti nyaata si dhorkiti silkii wayi si dhorkiti. Wanta kana dhoowwitu lakkaan wal maallaquma malee. Dallaalan qabdu mana kana si galche. Dallaala san giseen ti dawwaleen akkanatti rakkadheen jira giseen anja'uun san boodan inni ummata biiroo irratti naaf dawwalee achi boodan ummanni biiroo san silkee isarraa fudhatee giseen naa dawwalu mee itti kannii naan jaal
narraa hin fuutu ergee naan jetti barsanuu haamisee silkii duraa silkii kiyyannaa dabarsite silkii kiyyarra kara ganda keessanii si erga naan jette yeroo duraatiif silkii narraa fuutee turte san booda silkii lallaaltee tuman si erge naan jette gizeen ganda keenya dawwalee gaafadhee ta'u san boodan ammas deebitee maaltu biyyaa si baasee naan jettee beekte maaltu biyyaa si baasee jettee gita na gaafattu maaliif na gaafattaan jee ani immoo ka biyyaa bee duraan barumsan barachaa ture kutaa 12 yuunivarsitii dabree yuunivarsitii mattuu yuunivarsitii giteen dhaqee ji'a 3 ga'u manni keenyaa karaan itti dhufeetiin jalaa diigame san booda aara saniitiin biyyaa habee ishiin immoo deebitee maaltu biyyaa si baasee umrii tanaa jettee maaltu si galchee maaltu si galchee isiin dalagaan isii si kafalu ati hojjetuufidha waan si baasee fi waan si baasee odeessu sun dirqamaa miti ati waan si baasee himuun kanaaf hin bee saniif hin bee itti himuu qabdu. Isin lameen kan jiru dalayduu fi dalaysistuudha. Isin lameen jidduu kan jiru dalayduu fi dalaysistuudha waan ta'eef dirqama maal jennaan waan itti baate himtuufis damoota siini daatu waan itti baate himuu baattuufis damoota siraan hir'istu sun dirqamaa miti garuu poolisiitti dawwaluu dandeessu sagaa isin danda'amame moo yoo poolisiitti dawwalte rakkoo irra geessi madaamtittiin. Ammaan tan aannishitti kana hundaa'uun himni sitti hime malee waan biyyaa beefillee osumaan barumsa baradhu shitti himni osumaan barumsa baradhu manni keenya karaan irra dhufeetiin nu jalaa diigame san booda naanillee bakka qaamni keenya diigame maaliin godhaan gibbii yuunivarsiitii. Ati seera qabdaami seera guuttattee jirta mana kana ka jiraatu. Seeraan hin dhufeen lafan dhufne. Ani kun poolisii dawwalachuu hin dandeessaa bara. Barra ammaan tana dallaalli kiyyaa gizeen itti muu silkii narraa fuudhuu diddee jirti akkamitti haana geessituu bakka amma ishiin barbaadu gizeen ta'uun yeroo akkas fidduun goosisaa naan jee inni guyyaa alagaa kana itti. Garuu akkamitti danda'ama guys? Mana madaam keessa teessee poolisiitti dawwaltee yaamuu hin dandeessu. Mee biyyoo fooqirraa gaddarbu. Isin danda'ama jettanii sun biyya Ameerikaa jirti. Hello police jechuun mana madaam keessatti ni danda'ama. I don't know rakkoon ni danda'u guys. Silaa biiruma nageessiteen barbaadee ishiin immoo nageessuu ditti haruma hojii deemti na jalaan dubbattu. Egaa hin danda'amu barreeffama maal poolisiitti dawwali jettan hin danda'amu bara. Way biyya Ameerikaati obboleeyyan kiyya biyya Arabaati bara. Kaameeraan laalanii harkan shorraan gisee ulaa dura dhaabbattu jechuudha. Ni jira kaameeraan mana maaliif yaamtee jira ulaa duras ni jira. Ni fi jibdii waan yaamteef hin jiru afaan hin beektu damooza kanneen jiraa feettee poolistoota ofirraa oofuu danda'an. Isii caala kan poolisoonni kadhagaani qaallitti mana bareedaa kan jirtuu fi qaallitti uffata bareedaa uffateef qaallitti maallaqa qabdu san harkanii bira dhiisan jechuudha. As biratti miidhamtuu neenyu taate isii taate as biratti gaanis rakkazaa waan takka gisee godhaa jettan. Rakkazaa maxxansaniiti. Wayi kaanaaf Ameerikaa jirti. Ati amma deddeebisiti uummata afaan kee beeku sanitti dallaa tolota keetti himi yookiin immoo mana gadhiistee deemtaa jechuudha. Akkasii bara akka dalagaa biraa seenu yookiin humna kan kee baatii sadii siin kan himi 4-5 teessee waggaa teessee humna kan kee baastee maallaqa dhabuurraa mana ofirraa jijjiiru bareechi koo. Anis tana bakkaan ifirraan boo eegalee dalagaa ishii dalaguu didee ifirraan boo eegalee maaltu si gochisa annaa hin loliin hin na deebisiin jeen biirootti gise na deebisiisuun bara yoon si deebisellee an si kanneen jira miseejiin garsiisaa jette miseejiin ishiin na garsiiftu. Arabboonni akkas lubbuun utuu biyya tana gaafa dhufnu wallaahi wabillaahi anamni giseen akkana jedhame anamanume wallaahi arabni daleessifatee dalagaa wallahi arra akka taarikatti naasa wallahi yaa ummata kiyya waan paantii bita dhunqoo war rabbiin kun gisee siraayii jiru kan aboona daleessitanii wallahi maaltu nama iskaalla saa amma inni koobla laal dalagaa isaaniitti fakkaatti giseen asiin deemu abbaan ne ama gisee asiin deemu jaartiin ne ama gisee asiin deemu ilmaantu ne ama goda kana hundanii dhiqaa waamee qaa wallahi sambuuda qaallittiin jechuu naariyan jechuun wallahi amma gaafa san garuu akkanatti hin koofle jechuun niin booye
Aadan na darbite onnee xiqqoo takkan qaba isin onnee bottu takkan qaba gabbaasanii gisee na darban jechuu ulaa miilaa fi harkaan sammuu zabanyaan jechuu tun fayyaa hin qabdu jaani waan taaksiin aan ka'ine miilaan eessan deemame yaa madaa bitaal taaksii ana majnuuna jeelaal bar ulaa miilaan dhee harkaan dhee jechuu akkasi qarshii 100 nama qofa guyyaa yoomal qiyaamaa jechuu wal bira rabbii dura dhaabbannee haqa takiitiin haqa tiyyesan wallaahi wabillahi gaarummaan isin hojjetu anaaf dabartee jechuudha duniyaa irratti illee rabbii isiniin godhu qaallitti sana gaa'is wanta kan qabu ture bar waan takka uffatuma takka hin qabu ture bar akkasi qarshii 200 naanti qarshii 200 gandatti galee jechuudha kan ammoo wanti siimu maali araboonni akkas nama ni godhan wallaahi wabillahi akkas nama ni godhan maallaqa si dhorkatanii amanaa isi ari'anii biitan amma waan akkasii waan jiru so gaafa dura dhufeessan nama hedduu akkas godhu turan sigalee keessaaf ustil afaan hin beeku ture gaafsan sigalee nama afaan hin beekne kana waa afaarra kaan sigalee waa cabsiteetii waa balleesteetii faa jiraati ganaa amma dhufte ammallee nama akkasti afaan sirritti barate natti fakkaatu sani balal nama afaan hin beekne kana immoo dubbattee ofirraan dubbattu namni immoo sii dubbachuu hin danda'u. Afaan yoo beekte ofirraa deebista laal. Afaan yoo hin beekne garuu anamma afaan wallaalu gaafa san afaanis hin beeku osuma foolisiin na qabsiiste illee badii xiyya malee numa hidhama ture illeedha. Maaliif jechuun afaan hin beeku gaafa sanitti dubbachuu hin danda'u. Kanaafuu ati amma afaanis hin beektu ofirraa difeensi godhuu hin dandeessu. Kanaafuu wanti ati sirraa eeggamu yoo jiraate mana jijjiirattee humna kee osoo mana sanitti fixin achi teessee amma baatii dila kee fixee bireedaa miti. Ammumarraa taa qayyasi bakka siin kan hin hime waan nama hedduu mudatu waan ta'eef qayyasa miti bikka biraa hojjedhu. Baraan bakkaan qarshiillee yoo na dhoowwatte bakka biraa uummata biirootiin na jijjiiran jaanii na deebisii gizeen jiruun mirgan qabdu si deebisuu mirgan qabdu. Ana mushkila maali jettee natti dubbatti beekte san boodan jaalumaanusaa amma antana yoonif dalaguu barbaade dalaguu barbaadu baanaan alattiin gasi darbaa jettee naan jetti beekte hayyee ganna darbii jeen hin darbitu bakka hulaa duraan hin qollofte. Na darbi jeen na darbi jeen yoo fedhan biyya siyaa darbani arabaaf natsaadhaan humna kan kee dhukkubarra buu dandeessa obboleetii ijoolleen biyya arabaa jirtu hundi irra guddaan fayyaan qaba wallaahi yoon akkana jedhamu isin arrabsu fedheeti miti. Irra guddaan isaanii kaan mataa dhukkuba kaan kalee dhukkuba kaan garaa keessa dhukkuba kaan bakka maaliif jennaan hojiin namaa si dhukkubsa jechuudha. Humna kee fixattee arra maallaqni si boru yaalii siif hin ta'u boru humna siif hin ta'u si galee maaliif jennaan fira teetii miti nama keetii miti dhukkubni kenkee dadhabbiin kenkee humaa ittiin fakkaatu nama maskootii buqqisiisee nama dhiisu nama gooda nagayaa kana gooda xurii hin qabne kan dhiqiisiin jesi dhiisu araba jechuudha. Humna kan kee maaliif teessi dalagaa barbaadaniiti yoo teessu si harkan dalagaa barbaadanii waan dalagaan taane dalagaa godhanii si kannanidha. Kanaafuu yoo feetaalas darbitee biyya siyaa darbanii deebitee dhufta malee natsaadhaan mana arabaa keessa teessee qarshii takka malee hin dalagin obboleetiiti jira. Anuu bakka an dalaguu jeetiin ifa kaleeti an dalagallee dalaguu ijoolleen eegaf ijoollee xixiqqoo 2 qabdi mucaan tokko ji'a 6 miliyyoon amata 2 ijoollee xixiqqoo saniin eegaf. Akkami silaa nama akkamitti san nama akkamitti silaa jechuun nama araba keessa laan hundi isaanii tokko garuu maaltu jira ni beektaa anamma akkanaan beekutti jechuudha. Maybe hin beeku mana tokko keessa maybe ilmoon nagiyaa ta'uu danda'a. Maybe akkoon nagiyaa ta'uu danda'a. Mana keessa hundi baalageen ta'u beekan tokko lakkii dhiis kaja'u lakkii kanniif kaja'u numa jira mana keessa. Hin jiru namni waan akkasii jiru hin jiru. Hundi hamaan ta'u mana keessatti namni wayii tokko nagiyaa kasalaatu kasoomanu kan nagiyaa tokko ni jira jechuudha. Jaarsa ishiiti akkanaa jaarsa ishiitu kana gaa'in dubbatu namni mana kana dhufe. Damoos ati ulaa kan kee qollafattees taa'uu dandeessaa bakka hin gadi hin ba'uu jettee jechuudha. Isa tokko arabni tokko akka jaarsi faa hin dhageenye dhufanii siin lolan waafaas dhorkatan. Damooza faa qoonni fixadhaa lubbu damooza faa ka jaarsi kanniif je'ee isiin nama ofiif deemtee hojjettee galumoo nama mana taa'u. Ishilleen hojii qabdii jaarsi immoo jaarsi poolisiidha. Ishiin immoo barsiiftu. Indee jaarsi poolisiidha?
Kaleessa isa biratti hin gaafadhe gaanilleen haa innilleen haa dhagahuu jeetiin isa biratti gaafadhee ture beekte. Ati hagammaa hin kanninee fi jeeni beektaa na'aan ergeef hin jira laali shuf jettee silkii gaggarsiifti beekte lakkiin aan erginee miseejiin ganda keenyaaf hin dhufnee jeen gizeen joon silkii ishirratti dabarsee fi. Ati siiree sitti ta'e laata? Hin ajajaminiif obboleetti yoo maaliif jennaan waan takka sodaatu lubbuun gaafa rabbeettee baate obboleetti humna natsaadhaan hin hojjetiniif. Mushkila sin dhaabin kaatee sin loliin kaatee hin iyyin itti nu taaliin garuu siiree sitti ta'e odaa raftuun qabdaami. Odaa raftu keessa jechuu taa'e jechuu laa cufadhuuti akka bakka oodiin bakka maallaqa naa kanitu malee hin hojjedhu abbaa manaa isii duratti himi maallaqaan malee hin hojjedhu nagaggeessaa jeen osoo jaarsaa hojjeteessu. Amma halee asirii kanan jee wajji tattaa'utti jiranii oseetuman hootu bishaan naaf dinaan jettee beektaa zin jeetuman hanqarshiiti yerraa naaf fuudhiin jeen jaarsaan gizeen jahuun samboodan hin kanninee fi ati jeeti ishii dhalloolee beekte kanneef hin jira laalaa miseejii jettee silkii gaggarsiifti naan. Araba yoo sossodaattee barsi yoo sossodaattee bari sossodeechuun hin sossodaatin jechuun bakka akka aarte beekuu qaban si galee gizee fuula keetirraa si beekan wallaahi namni akka arabatti fuula keetirraa nama hubatu hin jiru. Gaafa bakka damuuza wayii namaan kan fuularraa gizee beekte abbaan manaatu ni beekte maal gootee maaliif aartee baagzan jaa maallaqa naan kan inni ummaatiyyaa rakkoo keessa jirti maallaqa erguu barbaadaa fi ni dhukkuba fa'aa jahiiti kijibi akkasumalee ta'u jarri akkasumalee nama hubatanii. Nuti kan jedhan an fiifuu qabiyyaa beef maallaqa osoo naaf hin kennin akkanumatti ji'a sadaffaa gaheetiin jiraan naaf hin kennineen jeen gizeen juunaati akkamitti hin kenniniif jeeti ishitti ta'ee beekte gizee inni deemee jiru maaliif itti himta jettee natti haatee gaa. Sitti haa tulaan jaarsi poolisii yoo ta'e waan akka mana keessa sin ajjeestu waan akka si godhuu hin dandeessu maaliif jennaan haa tokko jaarsaaf jaartiin nama tumuu jira dha'e. Mana arabaa kana keessa ha jaarsaaf jaartiin nama tumuu jira. Ha jaarsi ibaadaa godhee immoo jaartiin dhoofattee shiishaa aarsituu fi sijaaraa aarsituu jira. Ha gizee inni dhufu mana keessa libaanata aarsan faatu jira. Dhufee baabaa laala jettee gizee inni achi dhufe sijaaraa fuudhanii achi keessatti darbanii gizee inni dhufe nama nagayaa taati gizee inni gabbee immoo nama kos nama godhan mana kana keessa. Mana arabaa tokko immoo mana guutuudhaan baalagee tokko immoo tokko kan nagayaati. Abbaan manaa isii nagayaa yoo ta'u ta'e ati maallaqa gaafadhu gisee hunda bakka koostarri jee fuula kan keetitti koostarri jee. Yeroon dura dhufu mana ishee dhufu maaliif mana duraa sanii deemtee naan jettee beektee jennaan naaf hin taaneen jeen kan girgirii qabdii naaf hin taanee saniif hin dhufee jennaan bakka an waan takkasitti hin dubbadhu girgirii takkasitti hin buusu gurra kan akkatti cufadhu taa'ee waan takkasitti hin dubbadhu bakka dalagaati yoo daleedee malee jette gizeen dhufee guyyaa 15 bira kutu akka ilmoo ishitti na oofu eegalte jaarsi immoo miskiina kana ishiin dubbii kana isaa akkatti tumti mana keessatti akkatti darbiti. Jaarsa tumti? Ay kabbaadidha akkana taana. Ishiin ta'addaa tana kan booda kalee maaltutti misiin. Obboleeyyi jaarsatu madam jaarsa tumti taanaan maraattuudhaati baafadhu mana sanii. Wanni jaarsa duratti illee deemtee maallaqa geettuuf hin jirtu maaliif jennaan hin jaalatan laal. Arabboonni kun jaarsa duratti illee akkatti dubbatan hin fedhan si galee. Yoo garuu ka sodaattu ta'e rakkoon qabu. Yoo ka sodaattu ta'e itti yoonni jette jechuudha. Yoo ka isiinuu daddarbitee tumtu ta'e ofii keetiif baa'uu qabda mana sanirraa. Anammaan tana silaa wanni na murteeffadhee. Jaarsa daddarbitiin jennii. Biirootti na deebisuudhaan fedhee biirootti. Ati amma achuma keessatti eessa jiran gisee akka laayifiiti teessee haasoftu. Ammaan tanaan ganama hin ka'u jeetiin hulaa keessaan qollofadhee rafee ture san booda natti dawwaltee ifirraa jalaa banee san booda daa'ima bakka kaameraa malee hogganee gurraa bakka kaameraa malee teessiftu bakka kaameraatti deemeetiin ammaan tanaan bakka kushiinaa dhaabbadhee. Way Araboch. Arabni kun badhaannata baay'eetu jira. Haulaa hin qollofne duraan ni qolloftii san boodan huuba gizeen darbuu na wajji deemtee dhaabbattee na laalti ni deemti shakkiteensaa.
بقى أتي أما دلالة كيدت بالبليتي بياتشي. دلالة خيتي دولة إني بيرو